hanqalloo jedhan jechuudha magaalaa Direedawaa keessatti. Ammoo waa dardarriin ani faan keessa jiru baatii 6/17/62tti jalqabame jechuudha sooni jalqabame achirraan gaa kaanee gabii Sumaalee dhayne 12/69tti baatee 12ffaa isii 12/69tti adda bilisummaa Oromoo jecha lafa keenya akkasii gaa baatii Abriilisii takkaa 74 saafii duraa gubbaa qorichaa konyaa Habroo baadaa gubbaa qorichaa naannoo Hardiim Araddaa Cobii bakka jaanitti nama gaa Mulugeetaa jedhaketti waaqa deebisanii mishingaasaa kan inni tilaa uummatarraa walitti guurratee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guurratu godhan jechuudha. Samboodaan baatii Septeembar 5/74 lola guddaatu haroo Raabaadorii xirroo bakka jambaka haroo Raabaadoriitti lolli bu'ee nama 220 ol Amaararraa ajjeesanii hoggoos gaa mi'a alaa fidatan qaban eelama faatu mi'a duraan gargaarsa harkanne kana naqee nuti warri dura bayanii hidhamnee isaan nu booda bahaniiti 73 biyya seenanii 74 dhukkaasa akkuma reefu jeetti banan jechuudha. Lolli guddaan kun 70 baatii Septeembar 5/74tti bakka haroo Raabaadorii xirroo haroo Raabaadorii bakka jaanitti bu'ee lola ajaa'ibaati. Lola gideeta tosoohaa ture biyya Itoophiyaa keessatti lolli sun ammoo Oromoonii gartee lubbuu ol fuudhee Amaara gufursee jechuudha. Maali Oromoo jechuun kun akka wanni itti akka gartee waan musiibaatti itti lakkaa'u waan samii nama bu'aan akka bakkaatti Amaarri lakkaa'u jechuudha. Jecha Oromoo haa dhaga'uun guyyaa isaa warri sii beeku ni hedduu baaragan jechuudha. Warri beekne barachuu fedha jechuudha. Kaan ka beeku ni baarage. Dachiin tun hundinuu Oromoo jechuun tun ammallee hafuuratti kutte jechuudha. Sabasanitti Haile Sillaasee darbinee dafnee waan takka jijjiirama tokko finnee dubbii tana haqan qaallu yaada jiruun dubbii san duuba wattaaddarrii ilmaan naftanyaa sun duuba hiree sanitti ayeeffatanii qaabsoo san saaman jechuudha. Haala kanatti gaa qaabsoon Oromoo takkaan dhaabbanne ilaa ammatti deemaa jirti itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba gaa meesa gaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa ilma namaatti ni amananii. Aboo anwaa nagara khijaan hin amanu jarru kun akkaataan itti guddifanamu guddisaan isaanii hanqarroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawwatan nu abbootiin nyaannu nu dhaame abbootiin nyaannu marre irratti lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti namana dimokiraasii waan jedhan kana namaan soban haada namaan hidhani malee abadan itti namanan jechuudha. Amman agarre deengatte wayyaaneen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteeti jeen namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiistee galee akkasii sobanii osoo baatii jaangayini huccuu sii tana gartee dhugaa asan baafte jijjee uffatte jechuudha. Nam bifne nama meeqaatam qabeenya namaan hambifne akkasii gaa namni kun ammaal namni waa xiqqoon namni guduun gidee hunda girgireessuudhaan jirata nama ajjeesuun akka malatti ajjeesuudhaan jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya sana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaaduu qabu callise ni qooqatiin ni jechuudha. Ni farancala wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe jechuudha. Abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan lafaa haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqa san dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo meeqawwee miti calli yoo jennee ni yaafna jechuudha bineensa kana. Calli yoo jennee ni yaafna orma kana. Hoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokko nu gaya jechuudha. Hun gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa meeqawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waa naqaati qawween malee uummanni kun lafatanii gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantan tanatti ni amani namanan inumaan taatuufu isaan dimokiraatiin waan haqaa waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan naftanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiitiif biyya dimokiraatiin jiru biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu. Hoggoo Itoophiyaa agatee waan san kaasee jiru wanni san daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hanqarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechuudha doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechuudha orma kana. Akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feetee haa fudhattu Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuudha ilaa irratti. Somba dhaban
onne daban subbaan nama sossoojan numaani iftiisan numaani am boruu amma khabira do amma arralle boruu duru qophaa'e jechuu khabira arrawaan biyya keessa deemuu dhageessan khabira la duru lafa kaayate jechuu nuti eessa irraa jira duuba kasanarra hay xiqqoo qabnu walitti kannu gan gaafa tokko gobeellatti qawween oo keenya nabaan qawween qabu nuboo kamtaan haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna walitti bunee horii haa bitannu qawwee kun namni gurguru arraan tana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namoonni horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha amma gaa yoo nuti har'aan kanallee duuba oromoon hoggaa furu cini namti gaafa illee sillaaseen bu'ee ni cini namti ogguu sadii cini namuu deemte amma ogguu lama cini namti jechuudha tabbu'aa saana hedduudha tuni gaafa illee sillaaseen bu'ee ni cini namne guyyaa mangistuun baqatees ni cini namne arra sadaffaa jechuudha namni ogguu sadii cini namu ogguu lama cini namu jamma immaasinu ogguu lama namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin cini namu jenna duuba akkasii jaallan keenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha namni bilisummaan qabne if duruun arku yaaduun danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate yogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanne jechuudha arramee nam tokko waliin qabamee waa godhuu danda'u jechuudha dhamaana jechuudha sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni waliin dhufee bakka galgaluu waliin dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha yookaan kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha maal godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha qinsa namaa kenniti qalbii nama jabeessiti jaalala nama fiddi namni hojii qaabsoo godhe obboleessira walitti dhiyaata jechuudha kasharrii bare adur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti abbaan fedha kabiraa biqilchuu hin danda'u ka biyya jaalatu ka ifin goggoone gartee dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha guddatti namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha sareellee saree fayyaa hin qabne ta namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'uusan jechuudha biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha dachii isaa keessatti ummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha haala kanaan hin jiraatan nama bilisummaa hin qabne haala kanatti jiraata jechuudha osoo inni harkuu qabeenya duraa fuudhan maata ka godhuu hin danda'u qabiyyoo isaatiin osoo harkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha saamama kana daran amma gadi galotaa jechuudha nam tokko hogguu waan irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha hogguu harka isaas irraa fuudhan jechuudha takkaanitu dhabbiin duuti ajala malee taatu qaaxaroo malee taatu ati yoo guyyaa sana haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi namni ilmi keetiis akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sani jechuudha yoo ati qalbii cafa garsite yoo ati sodaa garsiifteet akkasumatti guddata jechuudha waan kana ta'eef haqa fiirra du'uun tuni ayaa ummataati ayaa mataasaati ayaa ilmaansaati ayaa oromoo taate oromoon irraa gammaddi jechuudha kama shukuutiin fajjeessu fajjeetii manama masun maal bani aadamii maal bineensamu namni kamii fajjeessa maana mijaa dura saawusa hin dhayin amma dhiyoo tana shukuutiin mataa fedhee jalbii kan viidiyoo tokko maaf dhawa amma ilmaan isaa akkam ta'an namni laaluun jiru osoo immoo inni guusa nama keessan dhayee ajjeesanii namni na haafi jechuudha arra namni kubba qabuun jiru itti fajjeessa jedha dhaqeeti makiinaa keessaa shukuutii fudhatee fi gadhiise hangas maana mijaa san hin dhayin hogguusan silaa dura dhayee qoman lakkaa'e fedhan haa ajjeesanii fedhan badala if ajjeesu akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha lolli